kana caccabsee daakee nageen buusu. Waraana harkaa qaba, qabeenya harkaa qaba, deeninatti humna biyyattii sanii guutuu harkaa qaba. Akkamiin namni tokko taa'ee dhoo isaaniin gaaza baasu jira jedha. Yoo namni tokko ka'ee du'e warra nagayaan barbaanne nagayaan nu dhorkee jira. Akka nagayaan barbaanne beeyte waraana qabda maaliif nagayaan buufne? Yoo namni tokko ka'ee du'e shanee ajjeesee jira. Shanee ka uummatarraa eeguu qabu eenyu siimi? Ka gibira uummatarraa sassaabaa jiru siimi? Itti gaafatamummaa nagaya buusu nageenya keessaniin eega jettee aangoo uummataan naa kenne jetteemi. Aangoo uummanni sii kenne san maal godhuuf? Kursii ta'e ittiin tiifachuuf immoo uummata ittiin tiisuuf. Je'ee uummata gaafii gaafatu uumuu qabnaa jechuudha. Abbaan fedhe biyya bulchee. Abbaan fedhe aangorra dhufe. Hojiin mootummaan eenyu uummata. Warri aangorra jiru kun ashkara uummataati. Uummata eeguu. Halkanii guyyaa roobaa caama keessa dhaabbatanii nageenya uummataa eeguu. Yoo uummanni dhukkubsatee balaan takka uummata seente dafanii ifii balaa sanitti if darbanii uummata baraaruu. Wanni poolisni uumamuuf kana. Wanni humni tikaa uumamuuf kana. Wanni raayyaan ittisaa uumamuuf kana. Kursii qaallichaa eegu, kursii sheeyxaanaa eeguufi miti. Raayyaan ittisaa kun gibira uummataatiin huccuun inni uffatee deemtu. Rasaasni bitamee uummanni ittiin du'u kun gibira uummanni kafalee rasaasa kana addunyaarraa bitanii jiru. Qaallichi dantaa uummataan qabu. Dirooyiniin kun rasaasni isaa qarshii meeqa si fakkaate? Nama lama karaa yaa'u fannoon dha'ee jeena irratti darbaa jechuudha. Meeqa mitti rasaasa qaalii san nama lama irratti darba rabbisuudha. Barqotee buluma karaa ooyiruu yaa'u fannoon ajjeesi jee nama lama kana irratti darba. Maaliif? Kiisha isaatii baasee hin binne hattootaa fi gantoota kana jaarrate kun zarafeetti fida maal godha? Maal godha? Maal godhaa isa laaleessa? Saniifuu uummanni keenya wanni gochuu qabdan tokkummaadhaan wal ijaartanii wal dhageessanii bifa dammaqa qabuun maaliin gaafachuu jira? Eenyuun waa gaafadhaa? Kallattii adda beekuu qabdanii. Qaala'insa jireenyaa kan fidu mootummaadha. Nageenya kan uummata dhorku mootummaadha. Warri immoo mootummaa aangorraa kaasuu barbaadu qaawa mootummaan bane keessa bal'ifatee seenaa jechuudha. Qaawa san kafirraa cufuu qabu mootummaadha. Maaliin? Hayyoota ariihuu miti. Ifitti as qabee mariisisuudhaan. Hayyoota hidhaanidhuu miti. Hidhaanidhaa yaasee gattaa'ee wajji mari'achuudhaan. Amma Taayyee Danda'a maaliif hidhame? Abiyyuma arrabsi jechuu hidhame? Lakkii wal ajjeesuun nu gahaa jechumaaf hidhame? Lakkii gaafa gidaame dhaynee dhooynee waa buusuu hin dandeenye sulultaa masaraa mangistii jala jara dhufe humaa godhuu hin dandeenyu teenyee yoo mari'anne qofa mariin furmaataa waan jee qofaaf kan hidhame. Kan ilmaan isaa gartee waan inni jeesaniif jecha bineensa jala darbamanii. Bineensa jala darbamanii sanumaa way waan biroo jee way aangoo naa kennaa jee way aangoo irraa ka'ii jee hin jenne. Naa haa mari'annu mari'atanii biyya bulchan malee maraatanii biyyan diiganii hanganuma qofa jee. Saniifuu obboleeyyan kiyya wanni nan isiniin jiru wanni nan isin kadhadhu ummanni keenya sabummaa wal qoodu gosummaa wal qoodu maalii wal qoodu waan jaamu kana dhiisa diinni keenya maali paartii badhaadhinaati. Paartii badhaadhinaa san liqoombar isaanii pirezidaantiin isaanii sheeyxaanticha dhiiga namaa yoo dhuge malee hin jiraanne kana. Sheeyxaanticha dhiiga Hacaaluu dhuge, dhiiga Abduu Jabbaar dhuge, dhiiga Hayyoo Daadhii Galaan dhuge. Sheeyxaanticha kana jechuudha. Osoon abbaan jiru kara biroo oftanii dubbii gartee dubbii wal keessa nu harkaan laaqinaa jechuudha. Ilma keenya, maarree keenya, miitirkishoo keenya wanni jaamu kun dhaabbachuu qabdi jechuudha. Nuti kan qeeqaa jirru paartii badhaadhinaa ta'aangoo qabdu jechuudha. Fedhii ilma keetii mucaan kee achi jiraatu.
karoora paartiidhaa ummata keenya ni buqqifte, ummata keenya ni godaansifte, ummata keenya ni fixxe jechuudha. Addatti immoo Harargeerra fuulleeffatamee jira. Beera wadala gartee gatiin qabne kana aangorra guuranii sigale kun kabajamtu jee namni hulaa jalaa bannaa waan samirra arshiidhaa gabbu'anii gartee aangoon tun isii kennamtetti fakkaatti wallaala hawaasa tokko beeka hoggii cabsuu deemtu meelaalu ganduma tokko hoggii aboo beeraa fi ijoolletti haasawaa jaa namni sigale aadaa Oromoo keessattuu beerri bakka qaba. Gaafa beera mataa gubbaa si kaaye namni sun si dhumatte jechuudha. Hawaasa caccabsuuf balleessuuf qophaa'e jechuudha. Hawaasni Harargee keessattuu dammaqa. Jalaa gubbaa kabuqa Wallagga keessaa kaboo isin. Shawaa keessaa kagartee manaa wajji aruuzaa wajji gubatu isin. Jabuutii keessaa kaboo isin. Karayyuu gartee katulluu guuledirraa buqqa'u isin. Maaliif? Harroota dadhabaa kana gartee wali qabee wadala gurguddaa kana kagartee naashidaa takkaa jaarsaafuu amriin godhin. Tadhiinni namaa kun isii biratti waan fakkaan. Abaarsi namni sheekotiin hitti jettu sheekotii manzaraa uzoon hin taane sheekotiin dhugaa ta'u ummata ta'u muka jala teessee ummata karaasiftu. Sheekotii manzaraatiin sheexaanaan jamalee sheekotiin juuni. Sheekotiin dhugaa ta'u ummataa wajji rakkachuu jirtu hunqaa nyaachuu jirtu sun katti jettu ta'ee tana hundan dhageenye gartee irra wallaalaa beera aangorra guurate yele kan ummanni sii dhumu jiru kan ummanni sii buqqaa jiru kan isiin isaa wajji bashannantii jechuun manzaraa faayyette yele guyyasuma gammadanii jechuudha. So waan akkanaa tana sirra kaayee si balleessuu deemaa jechuudha. Sirni amma dhufe kun diinaa Harargee karraa macarra shaati jechuudha. Dura diinagdee si dha'e. Lammaffaa hayyoota keessaa dha'e. Sadaffaa beera sirra guure. Ichi booda ganaati bakka beerri mataa gubbaa taa'ee sirra gaxalbaa ajaa kana ulachaa jiraachuu qofa. Kaayyoo milkiin ati milkeessuu dandeessu hin jirtu jechuudha. Kutaa Oromiyaa guutuu keessa bakka jalaa gubbaa beerri bulchu Harargee lamaan qofa. Harargee lamaan qofa. Maaliif? Dhalaa yoo sirra kaaye naas si dha'e jechuudha. Naas si dha'e nuun jechuu jira. Harargee guutuu naa isin dha'e nuun jechuu jira. Afaan loqoda body language jetti faranjii. Saniifuu ummanni keenya dammayxanii wal dammaysitanii maal arkannee maal dhabnee jettanii yoo gartee isin bira dhaabbachuu baattan namni isin abbaa kanaa jiru itti aansuudhaan. Baalageen deengadda afaan dheerattanii nama arrabsitan arra ummata keessanii isin sagalee taaga. Nama hunda garaa madeessitanii nama hunda duwidoo olii galchitanii osoon nuti gartee osoon hin beekamne sheexaantichaa dalaguu jirtan nuti isiniin jennu sigale bar nuti Harargeen akkana bar nuti Maarreen akkana nuti Arsiin akkana jettanii hunoo gaamma meemma ummata miskiina dhumu jiru sanii sagalee taaga. Irra sagalee ta'uu jirtanii nu warra sagalee ta'uu ajandaa nu harkaa jijjiiruudhaaf sigale. Sigale. Nu warra gartee ummata kanaa sagalee ta'uu ajandaa kana akkamiif jijjiirreettanii ajandaa kaanii kaan fiddanii sigale. Beerri si bulchinaan kuttee biratti. Shari'aa muslimaa keessatti dhalaa aangootti hin kenninaa jira. Nuti Rabbiirra eebbeeyna moo Nabi Muhammadirra eebbeeyna alayhi salaatu wasalaam. So namni beerri bulchuu gatiin inni harkatu gatii Harargeen harkachuu jirtu kana asumarraa isinii galu. Kutaa Oromiyaa keessaa namni dhumee sagaleen harkan Harargee qofa. Mee ilaala. Arra BBC'n osoo ummanni akka buqqa'ee dhumu jiru kun naannoo biroo taate waa'ee abbaa hin dhaadheessu. Waa'ee niikuleera sheexaantichaan dhaadheessu. Waa'ee san irratti xiyyeeffata malee. Kana gaagartee doofaa fi wadala beeraa kana nurra guuranii namni abbaa kanaan hunjuu wayi jira. Sigale. Tan akka fedhan godhanii siyaasaan dalagatanii mormitoonni siyaasaan dalagatan mootummaanis siyaasaatti dalagataa jechuudha. Hawaasa abbaan qabne sigale.
Tana tana nagaan naa jiraadha. Baay'ee isin jaalata Sheek Abbutaatii, baay'ee isin kabaja. Booda TikTok irra wal garra mana Sheek Abbutatti arra sapiraayisii ajaa'ibaa isinii qabna. Koottaa hirmaadhaa yaada keessan kennadhaa achirratti. Nagatti ummata keenyaaf bakka deemtanitti bakka teessanitti namni tokko haa laayikii isinii godhu, namni tokko haa sheerii isinii godhu hin tuffatina. Peejii keessan irratti ummata sanii sagalee